Daawwattootaaf hordoftoota sagantaa sanyii wangeelaa nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtu hundumaatti isiniif baay'atu. Ani luba garramuu jaallataati. Akkuma torban har'aa Waaqayyo yoo nu gargaare wal argina jennee wal beellamne Waaqayyo har'as nu gargaare ija nagaadhaan wal nu argisiiseera. Jaalatamuu maatii Waaqayyo baga guyyaa har'aa geessan jechaa sagalee Waaqayyoo kanaan dura barachaa turre gabaabaatti si yaadachiiseen kutaa ja'affaa keenya har'a immoo barumsatti fufuu qabnu itti fufnaa. Jalqaba garuu kutaa waliin barachuu jalqabne macaafa Ibrootaa boqonnaa 6 kan jiru namoonni macaafa qulqulluu qabatanii jirtan akkasiin baafattan namoonni immoo karaa garaa garaa na dhaggeeffattan seeraan akkana hordoftan isin afeeraan kutaa kanan isiniif dubbisaa Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1-3tti finneerra har'aa boqonnaa 6 lakkoofsa 4 itti fufna. Kutaan kun akkasidha maqaa gooftaa Yesuus sinan dubbisa. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Kanaan dura waa'ee warra ga'anii barachaa turre, warri ga'an eenyu akka isaan ta'an ilaalaa turre, amaloota warra ga'an irraa mul'achuu qabu maal akka ta'e barachaa turre. Har'a immoo warri ga'an kun amanticharraa yoo garagalan akkamitti deebuu danda'u isa jedhu sanatti fufna. Kanaaf cimsaa dhaggeeffadhaa kanan jedheef. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takka ifeeraaf. Isaan kennaa waaqarraa mi'eeffataniiru, hafuura qulqulluuttis hirmaataniiru. Gaarummaan dubbii Waaqayyoo humni barasa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warra akkasii kun amantiirraa garagallaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddarachuudhaaf haareffamuu hin danda'ani. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru, mul'inattis isa tuffachiisaniiru jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Warri ga'an eenyu akka isaan ta'an utuu isinitti himiin jalqaba barachaa kan turre waa'ee warra ga'aniif waa'ee barsiisa warra ga'aniif kennamu qabxiilee gurguddaa 14 baranne. Gosa barnootaa kan ta'an barsiisa akka yaada garaa namaa, barsiisa aboo qabu, barsiisa Yesuus Kiristoos, barsiisa fudhatamuu hin qabne, barsiisa wal make, barsiisa dogoggoraa kan jedhamu gara qabxii 14 waliin gosa barnootaa ilaalaa turre. Lammaffaa irratti kan nuti ilaallee waa'ee warra ga'aniiti. Warri ga'an kun immoo eenyu fa'i kan jedhu qabxii gurguddaa 4 baranne. Isa kanas akka hin daganne. Namni tokko nama ga'aadha kan jedhamu akka ergaan barreessaan ergaa Ibrootaa dubbatu kanatti nama waan 4 ta'edha kan jedhu ilaalaa turre. Isaanis tokkoffaa mucaa olii kan hin taane. Mucaa namni ta'ee maal akka barbaaduu fi namni mucaa hin taane yookaan namni ga'aan immoo maal akka barbaadeef maal akka gochuu qabu waliin barachaa turre. Lammaffaa irratti immoo waan dhagaanitti daagii kan hin taane. Suuta kan hin jenne isa jedhamu miti daagii ta'u jechuun fudhachuudhaaf dhaga'uudhaaf isaanii galuudhaaf dafee kan hin ifneef jechuudha. Warra ga'an jechuun inni sadaffaan immoo aannan bira kan darban yookaan achi immoo akka daa'imaatti waan xixiqqootu hin ta'in gara lafeetti gara waan cimaatti gara chaalenjii keessa darbanii jireenya Yesuus Kiristoos kana jabeessanii qabachuu kan jedhu ilaalaa turre. Arfaffaa warra ga'an jechuun immoo dubbichaaf iyyuu irra deebi'anii warra barachuu barbaadanitu hin ta'in dubbichaaf iyyuu barsiisota warra ta'uu danda'an. Waa'ee Yesuus Kiristoosiif, waa'ee mootummaa Waaqayyootiif, waa'ee du'aa ka'uu Kiristoosiif, waa'ee deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosii fi warri ga'an kun waan jedhan qabaachuu kan danda'an ragaa qabatamaadhaan namoota hubachiisuu kan danda'anidha. Isa kana Phaawulos gaafa komatu isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtanii amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaayyuu nama hiikee sin barsiisu sin barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuusi warra aannan dhuguun barbaachisu taatanii jedhetu barreessaan Ibrootaa kuni warra Ibrootaa kana akeekkachiisa. Waan lama laalle amma gosi barnootaa 14dha. Akkasumas immoo warra ga'an jechuun maal jechuudha kan jedhu qabxii gurguddaa 4 waliin ilaalle. Sadaffaa irratti kan nuti ilaalle dubbii waa'ee Yesuus Kiristoos gara jalqabaati. Yesuus Kiristoos foon uffate, sagalichi gaafa foon uffate Yohaannis 1:14 erga foon uffate booddee Yohaannis cuuphaa waa'ee sagalicha erga lallabee booddee Yesuus Kiristoos dhufee tajaajila isaa biyya lafaa irratti gaafa jalqabee waan dubbate qaba. Waan Yesuus Kiristoos dubbii isaa gara jalqabaatti dubbate immoo qabxii gurguddaa 6 laalle. Indagatiin kan qabxii gurguddaan 6 nuti ilaallee boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irra jira. Isaanis barsiisa waa'ee cuuphaa, waa'ee harka namootaa namarra kaa'u, waa'ee kan warra du'anii, waa'ee Waaqayyoon amanuu akkasumas immoo waa'ee firdii bara baraati. Qabxiilee 6 kana lakkoofsa 2 fi 3 irraa argattu. Firoo tokko torban har'aa kan nuyi jabeessinee barannee waa'ee firdii bara baraati. Namoonni baay'een har'aa waa'ee araara Waaqayyoo waa lallabu, waa'ee firdii Waaqayyoo lallabu dhiisaniiru. Eeyyee dhugaadhaa
araarri waaqayyoo firdii nurraa kaasa. Araarri waaqayyoo akka nu bara baraan hin banne nu taasisa. Haa ta'u iyyuu malee araara waaqayyoo isa arganne kanatti qabamne hin jiraannu taanaan, ayyaana waaqayyoo isa arganne kanatti akka ta'utti hin jiraannu taanaan akkuma jireenyi bara baraa jiru firdiin bara baraa jira. Firdiin bara baraa kun gaafa dhufu immoo nama hundumaaf akka hojii isaatti akka inni kennu barachaa turre jabeessine. Akkuma jireenyi bara baraa jiru firdiin bara baraa akka jiru namni beeku firdii bara baraatti hin galu. Jireenya bara baraa argata maleessa. Firdiin bara baraa kun yoom jalqabaa? Namoonni baay'een ani gara gooftaa dhaqee yookaan achi immoo ani du'ee yookaan achi immoo guyyaa dhumaa inni du'ee ka'ee inni jirus immoo walitti qabameetu firdiin kennamaa malee amma firdiin hin jiru jedhu. Wangeelli Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaa garuu akkas jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 yoo dubbifattan dubbiin dhugaa waaqayyoo kun akkas jedha. Ilma isaa kanatti kan amanuu ittiin faradamu, isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Waan firdii kuni maqoyyaatti fudhatu namoonni baay'een xinnoo shaddana turi takka turtee immoo itti faradamaa. Inni kun ilaalcha aduu gadiiti. Ilaalcha biyya lafaati. Mana sirreessaa yookaan mana hidhaa biyya kanaa fakkaata biyya lafaarraati. Inni namni yaadu. Firdii bara baraa inni jedhamu cubbuun cubbuu caalu du'a bara baraatti kan nama geessu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyootti amanuu diduudha. Namoonni baay'ee waldaa dhaqu malee Yesuus Kiristoositti akka namoonni baay'ee waldaa keessa jiru malee mormituu Yesuus Kiristoos akka isaan ta'an barachaa turre. Maal jechuudha? Mormituu Yesuus Kiristoos jechuun Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo miti warra jedhan qofatu hin ta'in waan Yesuus Kiristoos isaan abboome kan hin raawwanne amantoonni waldaa keessa ta'anii mormituu Kiristoosii kan jedhu barachaa turre. So mormituu Kiristoosiif ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti kan amanne isaan kun ammayyuutti faradameera. Lallabichi cimaan Yohaannis cuubaan suni waa'ee Yesuus Kiristoosii fi waa'ee dhalootaa gaafa dubbatu akkas jedha. Ammayyuu qarri qottoo hidda mukicharra jira. Mukichi suni Yesuus Kiristoositti maxxanee hin jiraanne taanaan jiraachuu hin danda'udha. So akka wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti namni maqaa ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti hin amanne ammayyuu itti faradamaadha. Mee boqonnaa 3 lakkoofsa 36 yoo dubbifattan kutaa kanarraa waan guddaa tokko argina. Namni ilma waaqayyootti amanu jireenya bara baraa qaba. Ilma waaqayyoof kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu. Dheekkamsa waaqayyootu isa irratti hafa malee jedha. Namni ilma waaqayyoo qabu jireenya bara baraa qaba. Kun dhugaadha. Namni ilma waaqayyoo argate kanatti hin jiraanne yookaan ilma waaqayyoo kanaaf hin abboomamne immoo dheekkamsa waaqayyootu isa irratti dhufaa jedha. Kun firdii mitiire? Kun firdiidha. Isa amanneef isa jaallanneef isa duukaa buune kana duukaa wanti baay'ee barbaachisaan firdii bara baraatti akka hin galleef isaaf abboomamu isaaf jiraachuun baay'ee barbaachisa akka ta'e. Karaan jireenyaa nuuf kenname tokko duwwaadha. Inni immoo Yesuus Kiristoos. Inni immoo utuu wanta sinitti hin raawwatin yaa gooftaa maaliif naan jetture jedheetu waa'ee ijaartota mana lama ijaaranii Yesuus Kiristoos kaa'eera. Firoo tokko firdiin bara baraa akka jiru hin dagatina. Namoonni baay'een ergaa gara warra Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 1 dhaadatu. Baay'een jaalladhanis ergaan kun akkasumatti yoo nu fayyade. Beenan dubbisame. Ergaa Phaawulos warra Roomaaf barreessee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Egaa amma firdiin warra Kiristoos Yesuusitti qabamanii jiranitti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Asirratti cimsaan dhaggeeffadhaa. Kutaan kun waan gurguddaa lama of keessaa qaba. Tokkoffaa egaa amma firdii warra Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jedha. Firdiin kun kan inni itti hin faradamne ilma waaqayyo Yesuus Kiristoositti qabamnee jirra yoo ta'e qofaadha. Garagalchaan mulaala ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos isatti amanne kanatti immoo qabamnee hin jirru taanaan immoo nutti faradamaa jechuudha. Ani gaafan deebi'ee dhufu namitti kan sinitti faradu isa dhageessan dubbichaan ni jedhu isa kanaan raawwatamaa jechuudha. Kanaafi ana amaneera waan ta'eef waan barbaade gochuu nan danda'a akka barbaade jiraachuu nan danda'a jechuun kan warra amananii miti. Warri amanan pirinsipilii ittiin fayyina isaanii qabatan jiru. Ergaan ergamootaa hojii fayyina keessanii walii galuu yeroo hundumaatti fufaa jiraadha malee fayyiteettaa akka barbaadde ta'i kan jedhu ergaa macaafa qulqulluu miti. Ergaa sobdootaati. Cimsaatiin dhaggeeffadhaa firoo tokko. Kanaaf Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 egaa amma firdiin warra Yesuus Kiristoositti qabamanii jiraatanitti faradamu tokkollee hin jiru jechuun Kiristoositti amanteef sanbata waldaa waan nattuuf konfiraansii waan nattuuf waldaa garaagaraa waan natteef jaarsa waldaa waan taateef raajii paastorii luba waan taateef sitti hin faradamu jechuu miti.
Maalte lubukuni waa'ee firdii maaliin nutti lallabaa jettu yoo ta'e waa'een firdii caafamee waan jiruuf akkasitti hin faradanneefan sitti lallabaa jira malee namni jireenya qabu namni jireenya bara baraatti galuuf afdeemu waa'een firdii bara baraa iyyaachisa malee iyyaaddeessu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 irratti gooftaan Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Ani mukicha, ani jirmicha, dameen anatti qabatee jiraatu, anatti qabateetuma jiraatu ija kan hin godhanne hin muramaa jedhe. Muramee abiddatti nammaa jedhe. Abiddicha jechuun firdii bara baraati. Anarratu jirtu ijaan godhatu taanaan, anatti tu qabamtee jiraattu, natti qabamtee jiraattu taanaan, narraa ciramtaa jechuun maal jechuudha? Natti adda baatee abidda bara baraatti galtaadha. Kanaaf namni na wajjin jiraatu, namni natti qabatee jiraatu ija godhatudha. Ijji Yesuus Kiristoos amantoota yookaan immoo hordoftoota sarara barbaadu immoo ija ji'a furaati. Isa kana biroota boqonnaa lakkoofsa 7 kaafnama 11 irraa kan ilaalle bokkaan waaqarraa roobee akka lafa jiisu lafti jiidha kun immoo biqila akka baasu biqilaan biqile kun immoo ija gaarii godhata yoo ta'e bokkaan waaqarraa argateen eebba argataa'edha. Yoonni baalaa waraantee qoraattii baase immoo abaarsa argataa in abaaramaa jedhe. So Yesuus Kiristoositti qabamee kan jiraatu amanaan tokko tajaajilaan tokko abbaa barbaade haa ta'u ijjiin irraa barbaadu ija ji'a furaa yoo ta'e duwwaadha. Ija ji'a furaa immoo Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 kaaftanii gaafa laaltan qabxii gurguddaa 9 qaba. Kanaaf tajaajiluu kootuun ta'in mootummaa waaqayyotti kan nagalchuu, luba ta'uu kootuun ta'in mootummaa waaqayyotti kan nagalchuu, churchii dulloomte keessa taa'u kootuun ta'in, bara dheeraa tajaajiluu kootuun ta'in kan narraa barbaachisu ija qabaachuudha. Ijji sun immoo ija gooftaan Yesuus Kiristoos nurraa barbaade. Maarqos boqonnaa 11 gaafa laaltan muka harbuu tokko abaaree jedha Yesuus Kiristoos. Namoota baay'eef gaaffii guddaadha kutaan sun. Kutaama sanarraa yeroon sun yerootti harbuun ija godhachuun irra hin turredha jedha garuu gooftaan Yesuus abaareera. Waay maaliif ettanii ilaaltan harbuu Israa'elirraa wanti eegamuuf wanti barbaadamu jireenyi harbuu ija godhachuudha. Yeroo hundumaa ija godhachuutu isheerraa eegama. Guyyaa gaafa hundoofte kaafte kun bonadhaa, kun gannadhaa, kun birraadhaa, kun arfaasaadha jechuun utuu irra hin jiraatiin ijjirraa argamu ture jiraadha. Yesuus Kiristoos waa'ee harbuttiitiin qabee kan inni barsiisaa jiru waa'ee bartootaati. Bartoonni Yesuus Kiristoos wajjin adeeman kun ganna, kun bona, kun birraadha, kun arfaasaadha tuun jedhin. Kun yeroo gaariidha, kun yeroo hamaadha tuun jedhin kan isaanirraa barbaadamu ija mootummaa Waaqayyoo argisiisudha. Maaliif Yesuus Kiristoos kana jabeessee dubbate mootan bartoota kanatu Yesuusin filate tuun ta'in Yesuus Kiristoos bartoota kana filate. Yesuus Kiristoos bartoota kana kan inni filateef immoo akka isaan ija godhataniif. Akka isin ija godhataniif ijji keessanis akka baay'atuuf biyya lafa akka guuttaniif jedha. Ijji isin godhachuu qabdan immoo kakuu haaraadha. Kakuu haaraan sun immoo jaaladha. Seerota jiran keessaa Yesuus Kiristoos haaraadha jedhee haarummaa isaa haaressee kan deemu waa'ee jaalalaati. Isin yoo wal jaallattan kanaan bartoota koo ta'uu namoonni baay'een dubbisu isinirraa. Wal jaallachuu keessanirraa kan ka'e ija isinirraa arganirraa kan ka'e namoonni baay'een bartoota koo ta'uu keessan hin beektu. Dadhabbiidhaaf kufaatiin seexanni guddaan dinqii gochuu dadhabuu miti. Seexanni dinqii inni gochuu dadhabe tokko iyyuu hin jiru. Hin dagatinaa cimseen siditti dubbadha. Seexanni waan barbaade gochuu danda'a. Ija namaarrattis hojjetee waan barbaade godhee waan barbaade gochuu danda'a. Wanti seexanni gochuu hin dandeenye maali yoo jettan jaallachuu danda'u. Because jaalalli jedhamu kun ija hojii hafuuraati. Ija hojii hafuuraa immoo seexana keessa taa'uu hin danda'u. Isaan waliif faallaadha, waliif abidda. Kanaaf yeroo tokko tokko namoota afurraman keessaa boo gaafa interview goonu maaliif qabattee jenne kan kootii farda kootii natu guddifateedha, natu qabeenya kenneefi natu biyya laa baasee natu guddiseedha, saboodoo nan ajjeesa jedha. Guddisee ajjeesa seetan. Maaliif hojjettanii jaalalli isa keessa hin jiru waan ta'eef. Yesuus Kiristoos bartootaan ija kana godhadhaa kan inni jedhee jaalala isa jedhu kana seera hundumaattiin goolabuudhaaf ittiin ija godhadhaa jedhe. Yoo na wajjin utuu adeemtanii kan hin qabattan ta'e waliin jaallattan ta'e ilaa barsiisaa innati kaleessa baarte kun gogeera gaafa bartoonni jedhan ittiin qabee barsiise Yesuus. Na wajjin deemaa ijaan godhattan yoo ta'e, na wajjin jiraachaa natti qabattanii jiraattan yoo ta'e, dubbiin koo isin keessa hin jiru yoo ta'e abiddatti namnitu jechuun duuti bara baraa, abiddi bara baraa, firdiin bara baraa jira jechuu barbaade Yesuus Kiristoos kana barachaa turre. Marsaa ja'affaa keenyarra jalqabnee torbanarraa barsiisa warra ga'anii isa kan hin goolamna. Mata duree haaraatti dabarra torban sadanirraa yoo Kiristoos hin fute.
marsaa ja'affaan keenya immoo lakkoofsa 4 irra isa jirudha. Warri gaan yoo garagalan immoo attamitti deebisuun danda'ama ree jedha. Egaa dubbii guddaan asitti. Egaa sodaachuu guddaan asitti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wanta ni dubbate keessaa kutaan baay'ee sodaachisa tokko jira. Yeroon deebi'ee dhufu nama amantii tokko biyya lafaarratti argadhaa laata. Kiristoos hin tura yoo ta'e atis deemuu turta yoo ta'e wanti sodaachisaan tokko Kiristoos Yesuusitti amananii namoonni turan hamma dhumaatti dhaabbatan jiru laata isin jechisiisa. Because barreessaan Ibrootaa kuni Ibroota boqonnaa lakkoofsa 4 irratti warri ga'an kun garagallaan deebuu hin danda'anidha. Warra ga'an jechuun warra qabxii gurguddaa 4 waliin ilaallisan. Warra micooliin taanisan, warra waan dhagaanitti daagiin taanisan, warra akkasumas immoo aannan tunteen gara lafee bira ga'an san, warra dubbichaaf iyyuu barsiisota ta'an sana jarri kun deebinaan duubatti deebinaan garagallaan deebuu hin danda'anidha. Namichi tokko Harvard University fi Oxford University addunyaa kanarraa baay'ee beekaman tokko waggaa 31f erga teoloojii barsiisee booddee addaraasha guddaa keessatti namoota walitti qabeetu I'm sorry jedhe. Baay'ee dhiifama naa godhaa jedhe. Maaliif ennaan waggaa 31 guutuu waaqan ijaan hin agarree waaqan itti namanneen nan jira jedhee isin barsiisaa ture. Karaarraan isin kaachisaa ture waggaa 31 dhiifama naa godhaa waaqayyo hin jiru jedhe. Baay'ee nama gaddisiisa. Waggaa 31f teoloojiyaanii ta'e amanaa tokko tuunteen barsiisaa dubbichaa ta'e akka waaqayyo jiru mootummaa waaqayyo akka jiru ta'e waaqayyoon qorachuu waa'ee isaa barsiiseetu deebee waaqayyoon jiru nama jedhe kalaala. Duubatti namichi deebee kun dhaloota baay'ee duubatti kan deebisu jechuudha. Bara kooministii yookaan immoo bara waaqayyo hin jiru jedhamu barsiisaa tokkotu barattoota akka waaqayyo hin jirre amansiisuudhaaf jecha boronqii yookaan chookii qabateetu blackboard irratti barreessaa jirani. There is no God, there is no God, there is no God, irra deddeebi'ee blackboard guutee jedhani. Barataan tokko harka baasee gaaffii gaafate. Barsiisaa waaqayyo hin jiru jettee barreessiteetta. Kanatti barreessite immoo blackboard guutuudha. Waaqayyo hin jiru jettee maaliif jecha tokkoon hin dhiifne jennaan yeroon hin jiru jedhee barsiisu sammuun koo jira waan naan jedhuuf of amansiisuuf jedhee irra deddeebi'ee barreessaa jedhe. Irra deddeebinee waaqayyo hin jiru yoo jenne waaqayyo jira jedha macaafni qulqulluun. Ameen waaqayyo jira. Mana keessaniif waaqayyo jira. Bultoo keessaniif waaqayyo jira. Bara hamaa kana keessas waaqayyo jira. Du'a garasiis waaqayyo jira. Hin gowwoomiin afroo tokko. Macaafni qulqulluun gaafa dubbatu gowwoonni garaa isaanitti waaqayyo hin jiru jedhu ogeessonni waaqayyoon barbaadatan garuu waaqayyo bantii waaqaa keessaa gadi isaan ilaalaa. Maqaan waaqayyo galateeffamu. Waaqayyo hin jiru kan jedhan biyya lafaarra turaniiru isaantu bade malee waaqayyo jira marraatti. Michael Jackson sirbituu beekamaadha addunyaa kanarra. Waggaa 150 jiraadha dheetu utuu koronaan hin dhufin harka nama qabu kan dideessa. Waggaa 150 jiraadha addunyaa kanarratti immoo sirbuun namoota baay'een miseensummaa isaa horadha. Waggaa 150 tun hin jiraatin waggaa 50ffaatti inni jiru inni jiraatu waaqayyo umurii isaa qat godhe dhaloota gidduudhaa kute. Dhaloonni baay'een dhaadataniiru namalee waaqayyo hin jiru jedhanii. Namoonni baay'een dhaadataniiru waaqayyo namalee eenyu jedhanii Faraa'ooniin dabalatee, Heroodisiin dabalatee, Egilooniin dabalatee, hafuurota hamoota bara duriis ta'e bara ammaa dabalatee ani waaqayyoodha kan jedhan jiru garuu akka waaqayyo ta'uu taasumaa hin danda'an. Wanti baay'ee sodaachisaan garuu nu barsiisonni wangeelaa, nu raajonni wangeelaa, nu faarfattoonni wangeelaa, nu luboonni wangeelaa, nu jaarsoliin wangeelaa, nu amantoonni wangeelaa, nu waldaa warra wangeelaa kuni duubatti deebinee jennaan carraan deebi'anii amanuu baay'ee rakkisaadha. Dhaloota sadii isinitti agarsiiseen barumsa kwarraa goolaba. Dhaloota sadii, dhaloota bara Musee. Dhaloota bara Musee gaafa laaltan tajaajilaan amantoota duubatti deebisu eessaa ka'e hojjetan saba gidduudhaa ka'e. Seenaa guddaaf seenaa baay'ee dinqisiisaa seenaa nama ajaa'ibu. Aaroon jechuun Museedhaaf waggaa 3 hangafa. Aaroon jechuun waaqayyo biraa Musee akka inni gargaaruuf nama filamedha. Waaqayyo gadi bu'ee ofiisaa koree filachiiftuu ta'ee isa kanatti afaan sii hiikaa. Asittan dubbadha isatti dubbattu immoo afaan kee kan beeku afaan kee kan hiiku Aaroonidha. Aaroon dha hangaficha. Aaroon lubicha. Aaroon tajaajilaa beekamaa kanatu saba gidduudhaa ka'e. Waaqayyo dinqii gurguddaadhaan isaan duukaa dhaabatee mooticha isa waaqayyoon hin beeku jedhu san amansiisee abbaa warraa duwwaa nama 600 biyya Gibxiitti fuudhee gaafa ba'u lafa onaarra ga'aniitu Museen fuula waaqayyoo deeme. Gaara irratti ol ba'ee gaafa inni fuula waaqayyoo dura ture seera isaa hard copyidhaan gad dhufe sana waaqayyo irraa tunni fuudhuuti
Sanni akkas jedhe Museen garbichi Waaqayyoo inni biyya Gibxii nu fuudhee bahee eessa akka dhaqne hin beeknu. Lafa inni dhaqe hin beeknu nuyi. Garaan keenya immoo silayyuu Gibxii hin baane. Waa'een buqqee biyya sanaa, waa'een shunkurtii biyya sanaa, waa'een foon biyya sanaa garaa keenya keessaa hin baane. Nu immoo erga lafa onaa kana keessa deemuu jalqabne dabaaqula biyya sanaa yookaan buqqee biyya sanaa, shunkurtii biyya sanaa, raafuu biyya sanaa, jireenya gadhiisii biyya sanaa hin arganne. Firiidemiin jiraachaa turranii dhoqqee dhiitaa firiidemiitti fakkaata. Namoonni garbummaan bilisummaatti fakkaatee cabacabanii ho'ifatanii jiraatan jiru har'ayyuu. Reebamuun kan itti baran, reebamuutti kan baran, ajjeefamuutti kan baran, du'uutti kan baran, gadi qabamuutti kan baran, hidhamuutti kan baran, guyyaa hundumaaf yeroo hundumaa gadi qabamuun bilisummaa kan itti fakkaatu namoota sammuu isaanii qabameef dukkaneeffame baay'eetu jira. Baay'ee sin gaddisiisa. Waaqayyo saba kana sadhumaa harka isaa ol kaasee halkan tokko itti dha'icha sadhumaatiin biyya sanaa gaafa baasu, galaana diimaa ulee Museetiin gaafa ceesisu, Gibxii jara kana baasuudhaaf yeroo ittiin fudhanne gooftaan. Gibxiin garuu garaa Israa'el keessaa baasuudhaaf waggaa 40 fudhate. Hamma Gibxii yookaan immoo amalli warra Gibxii garaa Israa'elotaa keessaa bahutti immoo garaa Gibxiitiin, ilaalcha Gibxiitiin, hojii warra Gibxiitiin Kanaan biyya kakuu dhaqanii jiraachuu hin danda'an. Tasuma isaan fixachiisuudhaaf jecha karaa guyyaa gabaabaa waggaa 40 naannessee Waaqayyo. Cimsaa dhaggeeffadha firoo tokko. Jarri kun isumayyuu deemanii dinqii gurguddaadhaan Waaqayyootu geggeessu yaadi garaa isaanii duubatti deebi'ee, hojiin isaanii duubatti deebi'ee, miillaan ba'an malee garaan isaanii achi jira, afaaniin ba'an malee yaada isaanii achi jira, dhaloota duubatti deebi'uudhaaf sagantaa qabudha. Yeroo irraa waldaa kiristaanaa keessatti sagantaa gurguddaa keessatti haasaan tokko jira. Haasaan baratamee qaroomina fakkaatu tokko. Warri baakii gootan qottaa'edhu. Warri duubatti deebitan qottaa'edhu. Gaariidha. An duubattan deebi'ee har'a dhufee namana jechuun gaariidha. Har'as duubatti deebitaa borimmoon deebitaa har'as takka cidhattaa borimmoon dhattaa gidduutti garuu yeroon akkasitti dhumneen adalaa waaqaa si kadhadha. Dubartii beekamtuun tokko jireenya halalummaa kan jiraattu guyyuma guyyaatti torbaniin gaafa waldaa dhattu wangeelli Kiristoos gaafa lallabamu akkas jetti. Har'aa kaasee ani deebi'eera jetteetu waraqaa xiqqoo irratti barreeffattee boorsaa ishee keessa kaatti. Torbee guutummoo hojiima biyya lafaa hojjetti. Ammas sanbanni gaafa dhufu waldaadhatti bakka har'aa kaasee munan deebi'e jettee boorsee qalbii jiratti dafnoo gaafa baru immoo hojiima ishee kaleessaa hojjetti. Guyyaa gaaf tokko boorsaa ishee baadhatteetu karaa qaxxaamurtu konkolaataan dha'ee ajjeeseedha. Yeroo dhaqanii karaarraa fuudhanii waraqaa eenyummaa ishee ilaaluuf jedhanii waraqaa tuulamee taa'u argani. Waraqaa sana keessaa waraqaan dubbifamu akkas jedha. Har'aa kaasee deebi'eera utuu hin ta'in har'aa kaasee nan deebi'a. Nan deebi'aadhaan of gowwoomsuun waaqa gowwoomsuun hin danda'amu firoo tokko. Hin deebita taanaan guyyaa sii kennametti deebi'i. Kanaaf namoonni har'aa kan isaanituma faarfatanii sirbatti deebi'aniif, kan isaanituma lallabanii ejjatti deebi'aniif, kan isaanituma mana Waaqayyoo keessa dhaabbatanii gabaa kan biraa keessa galanii fi achas deebi'anii dhufuun baay'eetti ulfaata. Dhaloonni bara Musee dhaloota duubatti deebuudhaaf sagantaa qabu calaqqisee saamuu bara keenyas jira. Dhaloonni lammaffaan dhaloota bara Iyyaasuuti. Bara Iyyaasu immoo Iyyaasuun akkas jedhe aniif manni koo Waaqayyoon waaqessinaa isin garuu eenyuuf akka waaqessitan eenyuuf akka hojjettaniif adda baafadhaa. That means bara Iyyaasu immoo dhaloota waan waaqessu fo'achuu dadhabetu jira jechuudha. Akka bara keenyarraa Waaqayyooliin kan itti baay'atan, raajonni kan itti baay'atan, luboonni kan itti baay'atan, waldaan kan itti baay'ate asii halleluuyaa, achi halleluuyaa, asii halleluuyaa, asii anawayyaa kan jedhu waan guuteef jireenya amantii kun wal dorgommii biizinesii waan fakkaateef biblical centered, kingdom centered, Christ centered waan hin taaneef namni waan barbaadeen dubbii dubbatuun akka Phaawulosaa bara akka Apoloosaa akka namoota haasaa hin gashine namni akka warra Finiiqee oduu haaraa dhaga'uu waan barbaaduuf dorgommii keessa galeera. Maatii Waaqayyoo cimsaatti na dhaggeeffadhaa. Inni bara Musee duubatti deebi'uudhaaf sagantaa qabaa jira moo hin jiru bara keenya jira. Inni bara Iyyaasuu immoo itti baay'ate. Lafa dhaqu wallaale, iddoo dhaqu wallaale. Asiis naqaa, achis naqaa, sirbaa, caffaraa, utaalaa waan ooluufi itti tola bakka. Rifresh ta'a bakka. Waltajjii haaraa geeddaru, waldaa haaraa geeddaru, biyya haaraa geeddaruun waan itti tolu. Firoo tokko lafa barbaadan naqaa waaqessaa. Anas dhaqaa achi dhaqaan siniin jedha miti. Sinitti dubbadheera deddeebi'ee waldaa kanaa waldaa sana dhaqaa siniin hin jedhan. Waldaa kan nattee garuu Kiristoosiin hin beektu taanaan ofumaa joorta malee jireenya ajjuu hin argitu. Dhumni kee duubatti deebi'uu ta'a. Lama dhumni kee waan fu'attu wallaalu ta'a. Amantaa
guddaa nama addunyaarra jiru baay'inni isaanii guddaa miidiyaa kanarratti afa maqaa isaanii dha'uu kan hin barbaanne namichi inni jalqaba addunyaa kanatti isa buuresse waaqayyoon 360 keessaa waan sirriin isa kamii jedhee adda baafachuuf utuu jooru afurramaan itti agalu afurri qulqulluun itti agalu namichi noo machaa'ee ergoo machaa'ee of wallaalee booddee ka'eetu deddeebi'ee waan inni dubbatu sana namni jala bu'ee barreesse amantaan kun addunyaa irratti lakkoofsa isaa guddaadha. Kiristoosiin garuu hin qabu. Amantaan Kiristoosiin hin qabne lubbuu ajjeesaa isa guddaadha. Mootummaa irratti dammaqee mana hidhaatti hin galchine malee. Kiristoos Yesuusin kalallee ሃይማኖት ራሱ ገዳይ ነው jedhee faarfatan Tasfaayee Gabbisoo. Dubbiin dubbannu waldaan keessa tajaajilu Kiristoosiin hin qabdu taanaan fanjii guddaattiin dhaloonni abidda bara baraatti galan maleessa jireenya bara baraatti galan miti. Cimsaa dhaggeeffadhaa. Firoota koo kan nu barbaachisu immoo umurii ishee 70 umurii ishee 80 kana akka barbaannetti dabarsuu dandeenya. Qansiraas hojjettanii biiroo teessaniis hojjettanii biyya alaa jiraattanii biyya keessaa jiraattanii barri kun hin dhumti. Garuu warri amanan duubatti yoo deebi'an deebuudhaaf carraasaan qaban xinna waan ta'eef akka bara Iyyaasuu fo'annaan kan isinitti baay'ate garatti galagaltan kan wallaaltan harraddan isinii baasa. Waldaa kamuu isiniin filu Kiristoosiin garuu isiniin fila. Namni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti amane firdii bara baraatti galuu hin danda'u. Namni saggane garuu abidda bara baraatti gala jireenya argachuu hin danda'u. Dhaloonni inni sadaffaan ani dubbadhuuf har'atti hin goolabu dhaloota bara Yesuus Kiristoos tajaajilaa turedha. Yesuus Kiristoos waa'ee dhaloota sanaa akkas jedhee dubbate. Dhaloota kanaa maalittan fakkeessaa jedhe. Bifuma dhabe dhaloota Yesuus dhufee argamu. Bifuma dhabe. Maalittan fakkeessan jedhe. Maaliif jennaan fiingee hafuufnaa fiini boo'uu didee. Fiingee sirbaa hafuufnaan sirbuu didee. Dhaloonni kun dhaloota akkamiitii dheetu oosaa dubbate. Dhaloonni kun dhaloota lafa gabaa fakkaataa jedhe. Waaqayyoon waa gargaaru amantoota. Waaqayyoon waa gargaaru. Lafa gabaa. Mee gaafa gabaadhattan maal argitu? Mee gaafa gabaadhattan maal dhageessu? Gabaa baay'eette keessaa sagalee isin dhaggeessanii fayyitan maaltu jira? Wacuu malee kaan shunkurtii gaafatti, kaan dinnicha gaafatti, kaan muuzii gaafata, kaan maaloo gaafata hundumtuu kan mataa isaa bubbutatee inni kaan peestaalitti fe'ata, inni kaan sanatti fe'ata, inni kaan harreetti, inni kaan isuuzutti, inni kaan effesaaretti, cinatiin isaas garaagari, baajjinni isaas garaagari. Lafa gabaadhaa jedhe Yesuus. Maalittan fakkeessa dhaloota kanaa jedhe. Ammatu Yesuus Kiristoos foon uffatee deebi'ee dhufee akka luba garree miidiyaa qabatee barsiisa ta'ee dhaloota kanaan maal jedha? Dhaloota jaarraa bara sanaatiin, dhaloota jaarraa bara jalqabaatiin erga Kiristoos dhaloota lafa gabaa jedhee dhaloonni har'aa kun dhaloota akkamiiti? Yaaddanii beektu kana. Kanaaf lakkoofsa 4 maal jedha? Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti deebi'uu hin danda'ama reedha. Akkas jechuun hin cimaa jechuudha. Maaliif deebi'uun isaanii dadhabamaa isa jedhu torban irraa waliin jilaalla. Maaliif? Carraa yoo argatan qalbii jijjiiratan hin deebi'anii? Yoo sabbaakiin godhee deebi'een dhufa jedhan kan hin deebi'anii? Ilaalla torban irraa qabxii gurguddaa waliin jilaallu qabna. Garuu Yesuus Kiristoos dhaloota kanaan maal jedha laata? Warri ga'an yoo garagalan deebi'uun isaan ulfaata. Yaadattu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 53 amma 66. Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsi 63 akkas jedha. Dubbiin ani isinitti dubbadhe kuni hafuura jireenyaadha Yesuus. Spirit and life. Gaafa Yesuus Kiristoos foon koo kan nyaatu dhiiga koo kan dhugu jireenya of keessaa qaba jedhe sana akkamitti foon kee nyaanna akkamitti dhiiga kee dhunnaadhaniitu baay'een gumbumaneedha. Lakkii jaranana dubbiin nama isinitti maa jiru kun dubbii hafuuraati, dubbii jireenyaati. Yohaannis 666 jechuun Yohaannis 666 irra moo gaafa laaltan baay'een duubatti deebi'anii ergasii Yesuus duukaa bu'uu hin dandeenyedha. 663 hafuura jireenya, 666 garuu duubatti deebi'uudha. Simoon Phexros garuu akka 668 qeetti galee yaa barsiisaa dubbii jireenya bara baraa kan qabeessi si dhiibnee sadhannaa jedhe. Maatii koo Kiristoosin dhiiftanii sadhattu. Faarfataa faarfattu Kiristoosin dhiiftee sadhatta. Filannaan kee maayini duubatti deebi'uudhaaf carraa qabdaa? Carraa tokko iyyuu hin qabdu. Jiraachuudhaaf carraa natti qabdu tokko duwwaadha. Isa jalqabdeef isa duukaa buute Kiristoos duukaa bu'i. Yoo duubatti deebite amanaan kun inni ati kaleessa reebe deebee si reeba. Yoo duubatti deebite jaarsi waldaa kun lubi kun raajiin kun inni ati qaxaqqaxxee reebaa turte akka tolu hin kaadhitti si reeba. Kanaaf warri duubatti deebi'an carraa deebi'anii jireenya argachuu waan hin qabneef adaraa keessan amantii qabdanitti
jabaadhaa jiraadhaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos bara baraan jabeessee isin haa dhaabu. Amantanitti jabaattanii akka dhaabattan ga'umsa keessan kanatti Waaqayyo cimsee akka isin dhaabuuf daqiiqaa lamaan tokkoon isiniif kadhadha. Abbaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos Waaqa jiraataaf dinqisiisa. Har'ammoo namoonni natti duuba deebi'anii na argachuu dadhabuu jette. Gaaf tokko Maariyaamiif Yoosef iyyuu Luqaas boqonnaa 2 irratti nu duukaa jirta sisaniitu si dhiisanii sokkan guyyaa tokko si irraanfatanii. Deebi'anii si argachuudhaaf garuu guyyaa 3 fudhate. Si dhiisanii deemuun gatii nama kaffalchiisa. Sirraa duuba deemuun qaroomina fakkaata malee, sirraa duuba deemuun guddummaa fakkaata malee gatii guddaa nama kaffalchiisa. Yaa Waaqayyoo, abbaan koo inni nama qonnaa qotaa jiru kun, haati koo ishee nama barsiiftu kun, inni paastorii ta'e kun, inni raajii ta'e kun, inni bulchaa biyyaa ta'e kun, inni jaarsa waldaa ta'e kun, karaa garaa fuula kee dhaabatanii warri siif hojjetan kun duubatti deebinaan inni hamaan bara si'anaa kun mataa isaanii rukuta, mana isaanii jeeqa, gaa'ela isaanii diiga. Si keessatti cimsee kan nu dhaabu, dubbii keetti amma dhumaatti jabeessee kan nu dhaabu, Hafuurri Qulqulluun nuuf laatamu. Jabeessii nu dhaabi. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin Hafuurri kee maatii kana gargaaru, saba kana gargaaru, gola kana gargaaru, jaamummaan irraa ka'u, dhukkubi dhiigaa irraa ka'u, dhukkubi lafee irraa ka'u, dhukkubi du'a irraa ka'u, Kiristoositti gargar baasee du'a bara baraa ajjeesuudhaaf kan kaadhimmate ergama hamaan kun irraa kan cabe haa ta'u, irraa kan diigame haa ta'u. Gaafa deebitee dhuftu dhirsi misirroo kumaatamaan ergamootaan ajjamamtee gaafa dhuftu farda duumessa abiddaan gaafa dhuftu warra cuunfaan ijalsaa isaa dhume warra ibsaan isaanii dhaame tun ta'in warra gabbaanis simatan warra mootummaa kee dhaalan akka ta'an biyya kana hundumaa gargaari. Nagaan maatiin dhaggeeffachaa jiru kanaaf haa ta'u, galanni ulfinni guddinni jabinni mosi duwwaaf haa ta'u. Biyya keenya Oromiyaa ilaali, Itoophiyaa eebbisi. Torban har'aamuu nagaadhaan walitti dhufidi maqaa jaallatamaaf kabajamaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaan. Ameen. Ameen. Torban har'aa hamma wal arginutti nagaan Gooftaa koo Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Ameen.